Akkam jirtanii kabajamtootaa fi daawwattoota furtuu dhugaa kun rooba'a akkuma argitaniitiin jettanii guyyaa har'aa lafa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa ka Oromoo ka biyya Ameerikaa keessa jirtu lafa sanirra jirra. Waaqayyo haa ulfaatu, waa guddaa nu godhaara, waan guddatu gaddeemaara. Mana baay'ee bareedaa isaa ijaaruuf deemarra. Warroonni hagadhaa nu gargaartan hedduu nu ulfaadhaa, hedduu nu galatooma. Waaqayyo isin haa eebbisu. Daawwattoota furtuu dhugaa nagaa jirtu, fayyaa jirtu. Ani Gammadi, paastorii waldaa Oromoo Adventistii Poortilandi. Duraan dursee maqaan kiyya Gammachuu Hussein Dasiisoo jedhama. Dhugumaan bakka jirtanitti hundumti keessanuu nageenyi Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Hello, nagaa ooltanii akkam jirtu, nagaa bultanii sa'aatii dhagaa artanitti illee maqaan kiyya Nugusee Saaddooti. An cheerchii kana keessatti secretary. Akkam jirtanii saba keenyaa maqaan kiyya Araarsoo Badhaasoo Filamaa jedhama. Guyyaadhaa gammachuu guddaa qabnu kenna isinitti ibsuu barbaanna. Akkuma duuba kiyyatti argitan kanatti waldaan keenya ijaaramuu jalqabamee kunoo sadarkaa argitan kanarraan bahee jira. Waaqayyo baay'ee nu gargaareera. Waaqayyo karaa addaatiin namoota akka keessaniirraan ta'ee karaa addaatiin gargaarsa guddaa nuuf godhee jira. Kun hundumtuu gargaarsa keessaniif gargaarsa Waaqayyootiin ta'amee bakka kanaan ga'eera. Waaqayyoon galanni haa ga'u jedhaati. Dhugumaan baay'ee galatooma. Wanta ta'amaaru hundumaafuu wanta godhaatti maraafuu Waaqayyoon galateeffachuun barbaachisa. Ani dhugumaan wantin jechoo barbaadu gammachuun dhagamu isin ibsuu barbaada. Galatooma warri hagaadhaa horii teessan itti laffaataniitiin argattan san waan kanarra oolchuutiif akka mana waaqaa ijaaranneetiin ijoollee teennallee itti guddifannu waan nu gargaaraataniif galatooma isiniin jechoo barbaada. Ammoo kunoo akka argaattanii bakka kanatti cheerchiin bu'uurri isaa jalqabeera. Hojjaan illee jalqabee hulee kanaan ga'eera. Kana immoo bakka kanaan ga'uufu Waaqayyoon dhugumaan galateeffachuu qabna. Isaan ta'e isaan hin ta'a dhumallee. Kanaaf dhugumaan galatooma. Ammas itti jirra. Hojiin guddaan hafee jira. Gargaarsa keessaniin, gargaarsa Waaqayyootiin cheerchiin kun akka xumuramee nu martinuu bakka kanatti teennee Waaqayyoon galateeffachuu Waaqayyoon. Cheerchii kana waa hedduu nu barbaachisa. Koominitiin keenya baay'ee guddataara. Ijoollee baay'ee qabnaa. Ijoollee waggaa 18 gadii callaa haga 80 oomamaa qabnaa. Waan karaa addaatiin nu gargaaree ijoolleen teennaa baatee waan adda addaa badaa irratti teennaa balleessuu dhiiftee cheerchitti dhuftee Waaqa tajaajilaa jirti. Yoo urgee kana wal isaan qabnee waan jireenyaa waan Waaqaa isaan hin barsiifnee ijoolleen teennallee kaawwaniin addaan hin jiraatanii baanii bada makuuwwan badu keessatti baduu danda'anii. Kanaafuu isaaniif jennee isaan callaafillee ufiifillee jennee ijoollee teennaatiifillee jennee cheerchii kana ijaaruutu nurra jira. Kadhannaa keenya hundumaa ufafoo ijoollee teennaaf maatii keenyaaf kana waan ta'eef dhugumaan hundumti keessanuu ammas irra deebi'ee galatooma isiniin jedha. Waan jiruun nu bira hirmaadhaa. Mana Waaqayyoo ergaa gochaa jecha Waaqayyoo wanta nu godhe hundumaafuu galateeffataati. Kana wanta goonu hundumaa isaan ta'a, isaan xumurama. Geegessaan keenya isa haa ta'u irratti ulfaadhaa, ammas irratti hirmaadhaa. Karaa dandeettaniin, humna qabdaniin, qabeenya qabdaniin nu bira dhaabadhaa isiniin jechuu fi galatoomaa eebbifama. Waldaan kun jalqabamee gara foo deemaa jira. Gargaarsi isiniif nu gootan sun kunoo iddoo kanaan nu ga'ee jira. Ufafoollee akka nu bira dhaabattanii haga manni kun xumuramuuf akka nu gargaartaniitiin jettan isin gaafanneetiin jenna. Waldaan kun waldaa sabni Waaqayyootti fayyu, waldaa koominitii kanaaf eebba ta'eetiin jedhu, guddina ta'eetiin jedhu, waldaa maanguddoonni, haawwonni, abboonni, daa'imman teenna itti boqotan, itti walga'an, itti waliin mari'atan koominitii keenyaaf waldaa ifa ta'eetiin jedhu akka ta'eetiin jedhu waa kadhanneetiin jenna. Isinillee akka nu bira dhaabattan, nu waliin hojjettan, nu deeggartan
qabeenya keessaniin akkasumas immoo kadhannaa keessaniin humna keessanii maraanuyyuu nu bira dhaabadhaa isiniin jedha. Oromoon qaraa urgee jirtu marattuu biyyattuu aadaa teenna dagoo walii baana waan humnaa ol ta'e irratti kun xiqqoo humnaa ol waan ta'eeruuf dagoo akka nu baatan isin gaafataa jirra. Waaqayyo isin haa eebbisuu karaa addaatiin dagoo adda addaa nu baataniirtanii asiin durallee ammas yoo ta'eetiin jedhe haga cheerchii kana fidnutti karaa adda addaatiin waaqa kadhaanillee harka kiisii keessaniillee harka kaa'aa waan adda addaatiin akka nu gargaartan isin gaafachuu fedha. Dagoo nu bayaa waaqayyo isin haa eebbisuu eebbifamaa galatoomaa jechuu barbaada. Thank you. Akkasuma warrin waadaalee nu galtaniitiin haga ammaa harka isin harka jirtullee yabootii hennaan amma ijaarsi OE deemaaraa kunoo akkuma roobaan irra deemee isin mul'isaaru waa hedduu ijaaramaaraa plumbingiin dhumatee faawundeeshiniin amma gara qaccee irra jira. Kanaaf waan nu waadaa galtan san amma nu barbaachisaa nu gargaara. Warri akkasuma waadaan galillee oduu karaa dandeettanii waadaallee galtanii waan dandeettanillee nu gargaartanii isiniin jenna. Mana kadhaa keenya ijaaranneetiin waggaan waggaa 2-3 cheerchii kaan irraa kaan akka deemuu dhaabneetiin bakka keenya bakka itti guddannu bakka walii ijoollee itti guddifannee waliin itti wal barsiifanneetiin ofafoo waa hedduuf nu gargaaru isin gaafadhaa jabaadhaa waan nu haa gargaaru akkuma haga ammaa nu gargaaru kana hoo waliin kutannee kaanee waan baay'ee godhuu dandeenya. Kunillee jalqabaa dhumaa miti waan nu haa gargaaru jedha galatoomaa. Karaan isinitti nu gargaaruu dandeettan karaa baay'eetu jira. Waldaa keenya dhuftanii karaa waldaa keenyaatitti illee kennaa keessan nuuf kennuun akkasumas kaashaappii zelee online irra deemtanii Adventist Giving waldaa Oromoo Portland irra dhaqxaniitiin oromosdachurch.org karaa jedhurraan karaa saniinillee deeggara nu godhuu dandeettanii karaa adda addaatiin karaa iskiriinii kanarra mul'ataa hundumaa irraa nuyyuu deeggarsa keessan nu dabarsuu dandeettanii kanaaf eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu.